Somaaliyaa tana bulchu fokkisuudhaaf addunyaa irratti balleessuudhaaf addunyaa irratti xiqqeessuudhaaf addunyaa irratti fudhatama kan harkanne godhuudhaaf wayyaanee waan godhin hin qabdu. Yaa'ii Somaaliyaa keessa kaasuudhaan obboleeyyan keenya gudeeda keenya qe'ee isaanii fi mana isaaniirraa akka buqqaanii miliyeenaan bakka galan dhaban buqqaanii rakkatanii haati kararratti akka deessu daa'imni kararratti akka rakkatu ummanni oowwaan akka dhumu taasisaan seenaa keessaas dabarre jibbaa ilmaan Oromooti. Kama saraa seene ilmi Oromoo maqaa ta'eef akkamitti nagee dhoorkinee huffisna bira hunne saniis. Oromoon alaabaa haadhiyaa kaabaa kibbaa hundaa bakkayyuu walii dirmatteeti injifattee bira hutte. Affaaritti dabarte. Lolli garagaraa Somaaleedhaan liyyuu haayilii Somaaleetiin lolli garagaraa Oromoo irra godhamaa ture. Mootummaa irratti miti ko godhamaa ture. Maan godhamin mootummaa irratti yoo ta'e san dura Oromoon aangoo qabachuun abbaa haqaa abbaa lafaa ta'uusi abbaa dhugaa ta'uusi aangoo qabatte tana yoo asiin qabattee deemte Oromoo aangoo qabatte ta biyya bulchitu addunyaan garte amma booda Oromoo irraa addunyaan aangoo fuudhuudhaaf hin teessu osoo addunyaa fi isaa waliin barre osoo addunyaa fi isaa waliin garre akkamitti Oromoo tana harkaa fuunaadhaaf qawween akkasitti abdii ileedhaan deemaa turte. Sanis gargaarsa rabbiitiin alhamdulillah irraanne abdii ileedhaas rabbiin qabeeti hidhaa keessatti nagaan tajaajilamaa jira jechuudha. Naannoon Tigraay guutumattu ooddeeti ajaja muumicha ministeeraatiif hin bulu jettee goda shiftaan itti dhokatu goda iyyaalli itti dhokatu goda malaammaltummaa warri hojjete hundi itti dhokatu goda warri yakka bara 27 hojjete hundi itti dhokatu goda namni mootummaa tana kuffisuuf fadhu hundi itti dhokatuu fi itti mari'atu taate deemaa jirti jechuudha. Tana keessa daldaltoonni siyaasaa ka afaan Oromoo dubbatan ka qabsoo Oromootiif yaanjaan achi dhaqanii kakka Koloneel Gammachuu Ayyaana achi dhaqanii Geetaachoo Asaffaa fa'aa wajjin hoteela garagaraa ta'anii mari'atanii maallaqa fudhatanii shiftaa karaa Wallaggaatii fi naannoo Gujiitii fi Booranaa keessaa uumuudhaan maqaa shaneetiin ummata Wallaggaa Oromoo qulqulluu warra Oromoon ta'in ka afaan Oromoo dubbatu hidhachiisanii ilmaan Oromoodhaa ittiin gudeedu ittiin saamu baankii saamu reebicha gaggeessu kun hunda wanni godhameef ilma abbaa gadaa gammasaraa seene kana ittiin gadi baasuufi. Oromoon Oromoo hin gudeettu. Oromoon Oromoo hin cabsitu. Oromoon Oromoo hin saamtu. Arrammoo badii isaan kalee hojjechaa turan laal make it clear sirritti waa hubachuu nu feesisa. Saamichi isaan godhaa turan saamicha borutti arrabsamnuuf karaa tolchu. Arraa maarri hogguu Dooktar Abiy dha'uu barbaade yeroo hunda ati kashiftaa baankii diidamaa ta'uu ilaamaa hogganaa isaanii hoteela teessistee nafaquu miti jaanii tanaan akka isa tuman taasisanii jechuudha. Akka tanaan karaa walii mijjeessan. Saamicha maallaqaa qofan laaliin ati khayetuun tuytu keenyamaa tuyta gaafii jettu takka ummanni ka'uu taasisti. Akkatti waliitum saniitu kana nuti asii waa saamnaa nuti waan saamne kanaan isa maqaa cabsaa isa maqaa xiqqeessaa isa gaccabsaati akka ummanni biraalleen irra dammaqee rakka'u ay yaraasuun isaa bobaa jala qabatee kanamaa dha'uudhaatu sirriidha akka ja'amee namni biraalleen isarra fincilu. Akka jaamee namni biraalleen isarra wareeru akka jaamee namni biraalleen isarra xaaru akka isaaf namni biraalleen hin hogganamne taasisuudhaaf nuti asii dhalaa reebna dhalaa gudeetna qabeenya saamna nama jeefna isin waan nuti goonu tana kunoo isaanuu san godhaa jiranii miti jaati himadhaa tanaan isa cabsaa janiiti walii galaniiti oofaa jiran. Tanaas inshaallah irra aanna. Ammas as deemte naannoo Amaaraa keessatti qabanii hoggansa tiim lammaadhaa fi Abiyyi wajjin hojjechuu jiru. Khasilaa ajaja Abiyyiitii fi kanaaf sirri fudhata jaan Amaaraan itti ijaaramee abin wayyaanee irraa maallaqa fudhatee Amaaraa Jeneraal Asaaminaw Tsiggeetti qindeessanii qabanii hogguu Amaara sana hoggansa sana ajjeesan. Ilma Oromoo masaraa jiru kana biyya tasgabbeessuu hin dandeenye jechisiisuudhaaf san hojjetan. Lekkisii galuu qabdii dammaqee Oromoo.
eegalsa ifi wal ajjeesan booda maal jaan jechu akkuma keenyaan isin baankii saamaa nuti asii maqaa saniin isin dhooyna isaan rabsina isin dhalaa teessan gudeeda dhalaa gudeeda nuti asii isaanu kun hosan godhu jiranii isaanun xuyne maar keenya xuyxa janneetti nama kaasna ittiin propaganda dalaganna ittiin siyaasaa galmeeffanna isin asii tana dalagaa jaanii walii kannanii isii tana hojjataniin Amarinis ifi wala jese abiyyitu ajjese jannati asi murugodi badi abiyyi irra deebisna yani maqaa abiyyi xureessuudhaaf dulli kunutti kadeemu ilma oromoo qulqulluu ta'uu sarraa ilma oromoo masaraa qabate ta'uurraa seenaa keessatti bara dheeraa keessatti maaliif masaraa san keessatti oromoon hin qabatin abbaa lafaatii oromoon tayyattuutu jira isiisanii dhugoome abbaa lafaa bakkarra deebe amma maasas deebi'anii gaafii sidaamaa ta'ummanni sidaamaa karaa nagayaatiin gaafate ta'uumichi ministeeraa karaa nagayaatiin isinii deebisa jee yaa'ii kaasanii akka komaandi poostii jala kuftu taasisan jechuu eder komaandi poostii jala kufte waraana jala kufte lubbuu waan adda achi deemu jiru rabbi haa beeku tunis ilma oromoo kana cabsuudhaaf aktivistoonni akkaanii fi Dr. Ittaanaa Habteefaan aktivistii sidaamaa fakkaatanii jiranii jechuu isaa fi namoonni garagaraa maqaa isaanii tuquunfadhu ka Ittaanaa kana niin jaaladhaa hin tuqa ka Ittaanaa Habtee yoo seentanii ilaaltan Facebook isaa aktivistii oromoo osoo hin taane aktivistii sabboonaa oromoo dhawwaaqaa ture osoo hin taane aktivistii sabboonummaa oromootiif lalisaa ture osoo hin taane arra aktivistii sabaa sablammii ta'eeti sambira kutee aktivistii sidaamaa ta'ee jira jechuudha. Wahuma sidaamaa malee waan biraa poostiin godhu gurbaan aruuza isaa veelloo amaaraatiin godhate san wahuma sidaamaa malee poostuman godhu inuma yoo laalte anjala deemee laalee fixeetiin isinitti mujjiraa jechuudha. Yoo amma deemtee laalte Ittaanaa Habtee jala wanni inni poostu godhu jiru wayisida maal si garsiisti jechuun this is indication waan shaneen harkachi keessaayis qabaachuu fi Sidama National Liberation Front ya Sidama Natsaannet Gimbaar warri Eertiraa irraa gale san warra shanee wajjin Eertiraa ture ka amma dura Itoophiyaa waliin uumna ja'anii mari'atanii turan hund ka Amaaraatis ka shaneetis ka Somaaleetis ka Ogaaden qofaatu ka Somaalee ka Ogaaden qofaa wajji hirmaachuutti hin jirre malee jarri kun mariirra akka jiranii fi waan kana keessaa qooda akka isaan qaban ragaa namaa baati jechuudha. ilmi oromoo arraan tan ilma abbaa gadaa masaraa keessaa baasuudhaaf sidaamaaf dhaabbatee gizee sidaamni heeraa alaa fi seeraa alatti waa godhe ilma oromoo san komachuu adeemsi kee sirrii miti jechuun osoo danda'u propaganda isaanii delegee dubbii isaanii tana hafarsee hammeenya isaa afaan ingiliziitiin barreessanii maxxansan. Afaan eenyuuf maxxansu jiramee nama Itoophiyaatiin maxxansu jiranii afaan ingilizanyaatiin. waan sidaama keessa jiru ana oromoo fi falma namichi jiru waan sidaama keessa deemu jiru akkamitti afaan ingiliffaatiin saba ingiliziitu nu keessa jira saba 84 Itoophiyaa tan keessa ka afaan kana malee hin beeyne eenyuuf deema addunyaa agarsiisuudhaaf deemanii jechuudha. Look at them maaliin ubadde ummata kanarraa duuba booda deebi'ee warra tiim Ittaanaa Habtee kana warra tiim shanee alattafe kana warra tiim kiraam manarraa kafalamtu kana warra tiim maallaqni bunaa kan namuuf kana warra tiim kafaltiidhaan dalagamuuf kana maaliin irraa hubadhe jechuudha. Gaafi si cabsuudhaaf waan ati jaalattuuf falmaniiti warri gaafa Finfinnee Amaarri falmu nuuf akka Finfinneen ta Oromooti jee falmu san jaalala Oromootiif falmanuuf fakkaachaa turte malee diina nutti heddummeessuudhaaf nuuf falmaa turee ta'etutti nageessite jechuudha. Dubbiin bilchina nama feesisa waa hubachuudhaaf gaafi si kana qabaniiti si cabsuudhaaf diina si baay'isuudhaaf si kuffisuudhaaf waan teekka nama jaalatutti hedduu si dhaadheessanii afaan jarabatiin afaan Amaaraatiin waan teetana teenya seenaan si tana beekaa falmaniiti akka jarri kaan dubbii tana Oromoon irratti hammattee jirti nuti isirratti dalaguu qabna jedhanii Addis Ababa nyaana hojjaanii jarri gabba'u warra nu godheen nu keessa jira warra isaanii hojii wal qabatu arranaa galte arraan hubadhe anu eega isaan afaan ingilizanyaatiin waan sidaamaa barreessanii addunyaa bittinneessan bootaan haay jarri kun gaafa Finfinneef akkasiif falmusan eda Amaara nukkaasuu fi
warri sabaa lammiin ukkaasuu fi Oromoo fakkaatanii afaan Ingilizenya afaan Amaaraatiin nuuf falmaa turan malee jaalala Oromummaan Finfinneen ta Oromooti jettuu fi miti kan nuuf falmaa turanii warrummaan Amaara kana nurra tadheesseewu warri sabaa lammii silaa nurra kaasuu barbaadeewu Finfinneen lafa Oromooti Oromoo jala deebuu qabdi jee warri akkasitti edaa dhaabbatee falmusan edaa nu kuffisuuf falmaa ture amma naa galtee jechuudha. Egaan Ingilizenya isaan barreessanii addunyaa ol gadhiisan hubadhe boodaan booda deebi'ee kuusa isaanii ogguullaan edaa Finfinneedhaaf gaafni akkasitti isaan naqabaa nagadhiisaa jaansan ummata nu kaasu jiran. Osoo danda'anii buyyi ummata Islaamaa, osoo danda'anii warra Guraagee, osoo danda'anii sabaa lammii adda addaa warra kana nu kaasanii akka nu wajjin wal dhawanii nuti waan saniin argan guyyaa siyaasaan akkanan namatti taphatti. وانا تجالتوف سيف الميتي نما سجيب ستة دميسة دينا وان سنكاتي نركن نسر الدلقو سيك أوبي سايجو أتي نجالة يتم متارخ آياتا إنسي هونجيسو جرامو دلقان سي هونجيسو جرايتوني سياسة يتونا كان ستامني سياسة كان وانا تجالتو رج إتشيتي أكنا ما أكان سجالة فكاته أكنا ما وانساني بوي فكاته دو فكاته ديني إدا أورمو وان كان اللالتجي أكا ديني بارجي خيه وان تنافجيشو تاسي سيشو أروني تاجرو تانا أفان إنجليزاني أكتيفستوتا سيداما تيجو أمان تانا هبتنا فكينيام تيمي تانا هبتنا أكتيفستي سيداما خدمة سيداما تفلابته دكتور أبي وانتاباسو وربات ثمال لما قرسيستي شنين دوبا جرات شورا لما قرسيس ورّي شنين أف دوبا تغنتي وان كان دوبا كجرو لما قرسيس شنين أسمت ناي شنين دو تبر إشيشي كل قشاشة تاتجر هنجر توبر شنين يلم نمني أونيك أبو خورم ما كلوك أبو حقاف دابا فين دابا هنجر توبر نجدا جنداتا تجرتي وانو تاسا وين سفرتن تنمني وين دلقتو دو تبر تنافي راناس وين نوتي إشيشي إنه إسي نما خيروري إسي دا في أمارا وجود الدبد خروري في خرور فتة وجود الدبد خرورة سيداماتين رفتيتو غافا سوماليتي سكانو متطلب جتة سنت غافا نانو أماراتي سكانو متطلب سنت لما دبي والله خيسا تطلب جتة سنت لما دبي تقرا خيسا تطلب جتة سنت لما ما غافا أماري نانو أمارات أجيتشان راوته قباتي تتابا وندا خيسا لبسا خاقني تأيسين موتو ما توداف أبجومك أبدوف هنفايو نمني هنافا مراجتو إفو ما فوادا لغي إفو ما واخومتا مراتو شنين أسما وادا ليدي أسما واخومت أبيا شنيتتو إفو ما فقوتي إفو ما فقومت نمني حاك إلا في نمني دقوات أمو ربي غايتشو لا ليركا أسما تيفي تبتتي في أسي تينيو قوو سودين تاياني نمني رترك شنين ونسين قدو جرتو تانا نوتي الرقر أما واني تانا فاري تجراني في قد هجي إساني تاني الرقر رايتشو أكفر إتوانا الباقداتي فين دابد يو إرينك أباتي إرينك أبدا بكتنا سندقرون جامل إسافين دابد مالي أفان إنجليزانياتين الدنيا نجيسيس وبالرئيسة قدين ديسوا مالي فين بالرئيسة قديس الدنيا أينون نجيسيس يو إنين نجيسيس وبربادي أمريكان نجيسيس وبربادي إنجليزي نجيسيس وبربادي فرانسي نجيسيس وبربادي الدنيا تاني نجيسيس وبربادي دم سيداما إنجليزانيا بالرئيسة أن علمي أورومودا قديس جبا أوروموتين قبايتشو أناتو أورومومتي أفان سبخيا كان تهينين ونينين أواد أواقف أناتو أورومومان قمني أنا لالا أورومون قمني أنا دنتا أورومون قمني دمك أورومو ونينين سنجا ورقنا السيصوبو خانا جلا دمك ورقل مك أتجايسي خانا خيسا سيباسو بربادو را دمك ورّا بلسماتي أركت تنسيون جايسو بربادو را دمك ورّا مسرا خيسا سيف قبفودو بربادو خانا ردمك ورّا سيهون جايسي عنقو شكل جرمانجستي فيديتا نخيسا عنقو بربادا ديمو سيهون جايسي الرد دمك وقبدا أما تلما درا كم كيسا جر أما سدك درا كم كيسا جر أما توكو درا كم كيسا جر ومن خيني أرى كم كيسا جر أكا أوروموت مرقدو بچو قف أركتشونو والافتو ميتي mirga kafete mataal qabate kharafete zaafete demte dubbachuutu wallaaftu dhamiti maqa mirga dubbachu qabnu
fakkana dubbachuu jirra bara maqaa mirga haasa'uu qabnu fakkana taasa'uu jirra biyya tana teenyeeti mirga dubbachuu qofa qabaachuun nyaachuu fi dhuguu caala mirga waan yaadde godhuudha nyaachuu fi dhuguudha caala amma tokko dura bara ijoolleen Oromoodhaa rasaasa dura dhaabbattee taankii dura dhaabbattee arra laamshooytee mana keessa hiriyaasiit irraa booda'antee galu jirti bara aangoon masaraa mootummaa jirtu tun ta'isiiti arra ijoollee marrimaan isaanii bahee mana keessa haadha abbaan fincaan jalaa fuudhanii jira aangoon tun barta isaaniiti waraana kamiitu dhufee nu dhaabe ijoollee tanaaf lola kammoo waan ijoollee tana nuu bilisoom biyya teenya nuu bilisoomsan hin seennu biiti siree taati janii didanii miti hin dhaqqabnu lola fooqiitu digama maarree qabeenyaa digama biyyaa barbadaa janii nun dinne lola kamirratti gaafa ijoolleen qawwee saamte maas nuutu wajji jira janii nu saaxile maa nuun galle maaf gowwoomna dammaquu qabna dubbii OPDO'tii miti dhayis OPDO samitti dubbii Oromummaati dubbiin maqaa dhaabaatii miti maqaan dhaabaa jaakkeeta kanaan na biratti khasittee fi khasirraa bareedu kaayyatta karabaattaa lamaa sadiin filadhe ganama kana seenuudhaaf asirra kunna bareedeetiin shokkutti jee kaayyadhee bareedee dhufe lamaa sadi keessa afur shan ja filadhee chukaniin arraniin kaayyadhe jee keessa kannattaleetiin kana kaayyadhee dhufe dhaabni hujii isaatiin waan si toleen deeggarta nama deeggarra malee dhaaban deeggarru ijoollee dargaggeessa ammaan tana mul'attu tana deeggarra malee manguddoo jala yaanu manguddoo ilaa urmii gaafa dargaggeessaatu bu'aa nuu buusuu hin danda'in faayidaa nuu fiduu hin danda'in bilisummaa nuu fiduu hin danda'in amma ni xoorra bakka ta'anii taa nyaatanii haa dhuganii haa rafanii nun gowwoomsin ammoo nutti hin taphatin dammaquu qabna ijoollee meeqaatu lafa sikkoo mandoo arsii keessatti laamshee taa'u jira ijoollee meeqaatu boleeyyan kiyya afran qalloo kayituu fi humbannaa harargee tana keessatti laamshee taa'u jira ijoollee meeqaatu tawalloo laamshee taa'u jira ijoollee meeqata jimmaatu laamshee taa'u jira ijoollee meeqata illuu abbaa boraatu laamshee taa'u jira ijoollee meeqata wallaggaatu laamshee taa'u jira ijoollee meeqata oromootu tashawaa ta'amboo laamshee taa'u jira haqaama dhabe kaarra waan fincaanuun hin qabne rasaasni meeshaa isaarraa fuudhee jira horuun teenye ka ilmaan dhaluun teenye ka rasaasni meeshaa irraa fuudhee jira dubartii bareeddu taarraan tana hiriyyaa wajjin gaddeemteen taphannee jira laamshooytee ta'e qabsoon bilisummaadhaa ta masaraa keessa jirtu tun tasaaniiti ta dhaaba kamiituu miti hanga tasaanii taateefitti eeguuf dirqama keenya dammaquun dirqama keenya jechuudha arrallee warra sidaama jedhaa dhaabbatee Oromoo hongeessuu barbaadu abinni shanee fi ummata kanaa hunda warra jaaramee wayyaanee Geetaachoo Asaffaatiin fandirtee waan kana gaggeessaa jiru hunda irra beekuu danda'u qabnaa jechuudha irra dammaquu danda'u qabnaa jechuudha akkamitti ilmi Oromoodhaa afaan Ingiliffaatiin barreessee mootummaan tun kufu qabdi mootummaan tun cabu qabdi warra mootummaa sanaaf dhaabbatuu fi miidiyaa mootummaa tanaaf dhawwaaqu aktivistoota isaanii dhawwaaqu addunyaarra gaafatama ajjechaan sidaama keessa deemu jiruuf jee akka aktivistii sidaamaa tokkotti ilma Oromootii fi mootummaa Oromoo tanarratti afaan Ingiliffaatiin barreessee addunyaadhaaf gadhiisa adawwii kee ta'uu beeke siif falmaa ture si fakkaate malee diina si heddummeessaa ture adawwii si heddummeessaa ture arra naa galteen diina sitti heddummeessaa ture akkaati hongeeyturra sirra dalagaa ture tanaaf ilmi Oromoo masaraa keessa ol seenuun nageessaan kannine jechuudha tanaaf hinaaftuun wanni nama dhugaatiif hin rafneef tanaaf namni dhukkuba hinaaffaa qabu nama haqa hojjetuuf wanni nagaan harkanneef Oromoon qulqulluudha khijiban hojjettu akka kiyya kana gabbaatee abbaa feetee irraa dubbatti ifaa fi ifatti hin sodaattu Oromoon hurruba keessan deemtu Oromoon dirree deemti Oromoon haqat deemti Oromoon dhugat deemti Oromoon rabbi qabatti waaqasii qabatti ka kiristaanaatis ka islaamaatis sodaan qabdu halkan gurraachan deemtu hin sossobdu hin sobdu haqa dubbatti dirree baatee waan itti fakkaate tatti amante dubbatti akka nuti dubbannu kanatti ija keessa laala abbaa fadheerraa fi boodan deebitu Oromoo fakkaatanii nu diigaa jiran nu taphachaa jiran
نون كيسا جران دمكو قبنا يونوف توبات أمبر جرو قاري خيسا جرا بيالات جرا يونا توبات انت لمن للا مشاية هرياسي تيجا من خيسا تفت تفونا نبدي برنوتا نبدي من خيسا تاو جرتو تاو خاتي سغران نقايتو هوكال تسان نبوچي سودان دوقب أبوليتي تيجا يو بانك يلنا دلوبات المورمو دا كلام شيء رساسني مشار رافود تام بودا حرمات المو ساركون دندنيا سن يو بوليس خيه توبات اللي انت لو هذا روموتو نادله ابا روموتو نادله بوليس خيه قبسون تم تساتي بلسمان تم تساتي إسا خناف ايغون قبا تيسون قبايتو خبر نمان سا جلابه غارم ولتا خيسا جيسو خاتي وانتك أبدي فنشان غنما غلغل جلافوت خاتي سلا المونتون دليدت ورطانا تيسيستيت خايل ممو مرمان كو جلابه غارم ولتا خيسا جيسي فنشان آتي جلافوت ورميتانان إسا سنين قبصون تنلفتك قبصوتنا تيسون نرد درق أمايتو قبصونا غدا قرأتشو دامتي تناف دمكو قبنا نوتي تناف رجتشو قبنا نوتي تناف وان كانت يفتشو قبنا Oromoon biyya keessa jirtu fi ala jirtu hundi arraantana Dr. Abiy cinaan dhaabbatina maallaqaan hin gargaarina trust fund inni jee kana cinaan dhaabbatina qarshi inni guyyaa gaafate kana hin gargaarina dhiisaa jaanii addunyaa guuturratti amaarri dhawwaaqaa jira khaygaa ilma islaamaa khamirga islaamaa si eege khaygaa ilmi sabaa sablammiidhaa khamirga keessan isin eege khaygaa waaqeffataan khamirga keessan isin eege خاغا المان oromo da maka oromo te fakkana taw jira warri biya ala jiru hundinu trust fund san da ban kana nuti qarshi san nu gafatan kana qarshi lama gone guyarra qarshi jahatan batiti Dr. Abiy trust fund biya jiru hunda banne cina da bachu dan taw qabna hoggu isani sa cabsu fadan nuti isa cina da bachu da qabna jechu mallaka kharana gayatin energina economy dan kufisna janiti اسكندر نغاتي في بالادران الرتو جاجران هوغو يسان تدغود نوتيلمان اورومو خراس ريتي مالك ارغيني يسجنا دا بچو قمنا هجو افقبا اسيتنا مودن دين جو دمينه يول قبن قفو مودن دين قرشي لما افقبو قمنا هجو قرشي لغافه ميل مباغدا ايغا نفتنيا دي ركات ايغا ماري رك ايغا اسان ترست فندي خن الراد امنا جاني وكرا في ايغلن اساني وجي ياي غداولو بتي فندي تنا نوتيس بنه ilmaan oromoo dha addunyaarra jirtan hundi biyya qaroomee fi biyya qaroomin keessa jirtan hundinu qarshi lama guyyatti ambuna qarshi 5 ittiin bitadda guyyatti $5 yoo buna kiyya qarshi 2tti deebise qarsa didarbuun danda'a jechu namu buna biyya Ameerikaatiif Noorz Ameerikaa kanatti qarshi 2 fi wayitti qarshi 5 bitata buna sanoo cina deebisne qarshi 2 qarsadin isa gargaaru dandeenya jechu ifqabu qabna akkasin cina dhaabbachuu qaban trust fund kana goone wal jaalachu ilma abbaa gadaa masaraanu jira jecha oolu qofa miti ililli ol darbu qofa miti isa jaalachuu qofa miti bakka isaan isa cabsuu barbaadanin nuti raaguutu bakka isa laaffisuu barbaadanin nuti raaguutu hoggu isaan maallaqa irraa dhaabuu barbaadan nuti maallaqa karaa nagayaatiin erguu hoggu isaan trust fund kuffisuu barbaadan nuti trust fund keessa bannee maallaqa kaayuu fi hoggu isaan asimaas afaan ingilizanyaatiin itti kakaasan nama afaan ingilizanyaatiin jalaa xalayaa barreessanii gannaquudha bakka irraatti fasilaa oromoo fi finfinnee tanaa morma jee nu sossobaa ture fi nu taphachaa ture eeda amaara nu baay'isaa ture afaan ingilizanyaatiin barreessanii isaaf ittaana abteetiif tiimittaana abteetiin jaani tiimittaana abteedha gize afaan ingilizanyaatiin addunyaa barreesse bakka isaan barreessan hunda jala afaan hin barreessine jala ergaa jirraa jechuudha cabsu qabna kuffisu qabna nu fakkaatanii nu wajjin qalloo oromoo uffatanii nu hongeessu jiran beeqa warri ganamarraa waan kana didu jiru oromummaa isaatiif didu jiran malee waan biraati miti tanaaf irra cichuu qabna tanaaf dammaquu qabna qabsoon tun qabsoo teenya qabsoo ijoolleen qaamatti dhabde san qabsoo ijoolleen miilatti dhabde san qabsoo ijoolleen waan ilmootti hortutti dhabde san qabsoo ijoolleen meeqaatan guyyaa nurraatti duutee awwaalamte san halubbuun jirullee lubbuun jira kanurraa du'ee awwaalamee awwaalcha dhabe meeqa qabna qabsoon jaallananii gammadaa irratti dhabame qabsoon tun na jaallananii gammadaa wanni dhabamsiisaniif ba qabsoo tana takkanaa fidaafi akka qabsoon takkanaan dhufneef jaarraa abbaa gadaa wanni fi hurrumatti dhoorkaa turaniif qabsoo akka Dr. Abiy oofu jira arra nadii gammadaatu masaraanuu jira nuti arra jeneraal waaqoo masaraanuu jira arra tana jaarraa abbaa gadaa masaraanuu jira
arra ile boqiltu tum masaranu jira arra laggasaa waqitu masaranu jira arra tana qabsaawata haqa mul'isa baagadaa faadhaan masaranu jiranut qabsoo haqaatiif warra wareegama kafalesanii masaranu jira qabsoo teenya achi dhoorkachuu qabna warra abaa'oo bakka lama dhooseetu ammallee masaraadhaan baasuu barbaada didi jala eeggadhu wanni jennuuf tana jechuun arraan tana warra qabsoo haqaatiif nuuf falmaa ture sanitu masaraa keessa nu jira eeggachuun teenya jechuudha jolleen tunis qabsoo haqaatiif nuuf falmitee laamshooytee mana keessa taa'u jira isaan kana jecha eeguu qabnaa jechuudha sobamuu qabnu afaan oromoo ka dubbate hundi oromoo miti wanni nin siin ja'uuf kana haganda keetti dhalate hundi oromoodhaa miti wanni nin siin ja'uuf kana eeggachuu qabnaa jechuudha dammaquu qabnaa jechuudha nu fakkaatanii diina nu baay'isaa nu fakkaatanii nurra dalagaa guyyaan waa fi diinni wal qabne isaan diinaaf tumsan akkitti isaan oromoon ta'in itti beeytu yoomi guyyaa nu fi diinni wal qabe isaan diinaa tumsan tanaan beeyta jechuudha arra Dr. Abiyyi fi Sidaamaa wal qabe Dr. Abiyyi osuma komachuu danda'anii tumsaa fi komachuu danda'aniiti tumsuu fi dhiisanii warra kaaniif tumsaa warra kaanii wajjin irra duuluun oromummaa ta'uu dhabuudha nama agarsiisaa jechuudha arra aktiivistii Sidaamaa ta'anii jiranii jechuudha amma booda aktiivistii Sidaamaa beeynaa jechuudha tiimii taana habteedha warra kanaa hedduu jira jechuudha warra qabsoo keenya nu engeessuu barbaadu warra waan harkanne tana nu harkaa laamsheessuu barbaadu dammaqee oromootiya abaabuutti dhabne akaakiyyotti dhabne bara meeqaatamitti kasaarre harmatti muramne harkaatti ciramne tunundi bara oromummaa fi calanqoo calii yaadadhu obboleeyyan kee kaamarree isa keessa bakka takka dhibbi sadii awwaalamee Mustafaa Harawwee yaadadhu Usmaayyoo yaadadhu ilmaan oromoo ka bakkayyuu tajjeefaman goda hunda tajjeefaman yaadadhu arra isaan saniitu masaraa keessa sii jiraa bara as keessaa gad si baasuudhaaf warri sirra dalagu warra isaan kana kalee ajjeesuu irratti qooda qabu warra isaan kana dhabamsiisuu irratti qooda qabu warra ijoollee akka Lammaatii fi Abiy tana dhabamsiisuu irratti hojjechaa turee fi raawwachiisaa tureetu arrallee Abiyyii fi Lammaas achi keessaa gabbaasanii sababa aangootiif mootummaa ca'umsaatiin aangoo dhufuudhaaf nu hangeessuudhaaf akka oromootti maqaa oromoo himachaa dhaaba oromoo himachaa oromoof qabsoofna jechaa oromoof dubbanna jechaa nurra dalagaa diina nu baay'isaa nu hangeessaa jiran tana sirri beekuu danda'u qabnaa jechuudha gowwoomuun qabnu beekuu danda'u qabnaa jechuudha jarri kun bar gaafa Amaara naannoo Amaaratti Asaaminaw Tsiggeedhaa Ambaachoo Dr. Ambaachoo ajjeese Abiyyi ajjeese jechuun jiranii yoo laala kana isaan godhee siyaasaadhaaf jaaditi isarra qubalaatan jaraa wajjin harkaa turre jechuudha beekaa turre jechuudha ammallee nu keessa jira Dr. Abiyyiin eeggadhu siin janna leencoo lataadhaa nuti ammallee leencoo lataadhaa duraanii siidhaame eeggadhu ammallee Dr. Abiy muumicha ministeera warra 1990 takka Tigree fi Mallas hojii dalagee Nadii Gammadaafa Jaarraa Abbaa Gadaafa huntutatti dhabamsiisee barchiisee wanta godhaa ture hundaa'u warra maanta si jala maxxanee nuti mootummaa tana deeggarra malee mootummaa tanaan hin falminu nuti mootummaa tana jala yaana malee mootummaa tanaan hin dorgomnu nuti mootummaa tanaaf sutuunna malee mootummaa biraan barbaannu nuti ammaan tana manguddoodhaa karaa sirrii qabannee warra kana je'ee yaa'u hundaa'u ija lammeessaatii fi ija sadeeffaa ija afreeffaatiin firraa eegii siin jenna jechuuti mallee siif dhaammanna mallee warra nagaa fakkaatee kasit dhiyaatee jira warra yaa'ii fakkaatee warra achi ba'ee jira warra maantaa fakkaatee warra achi ba'ee jira isii tana sirritti adda beeytee eeggachuu danda'u qabdaa jenna jechuuti mallee suma dhaamman ammallee suma dhaamman hin sobamini dubbiin islaamaa ta'e isaaniin taane warra isaaniin taane jira dubbiin islaamaa islaamni tokkoomeetuma nagaa harkachuun tunu imaama tokko jalatti alhamdulillah jennee yaa'uun warra isaaniin taane jira guutumattuu warra isaaniif hin liqimsan warra nagaa'umatti hin harkanne jira dubbii teenya tanatti warra silaa nuti arrallee islaamaan ahbaash maarree jennee adda baaneetuma nummaanu wal dhoyne faduu jira nu keessa maaltu san isaan feesise waan isaan feesise qabanii jechuudha galiidha qabanii jechuudha fadhiidha qabanii jechuudha eeggachuu danda'u qabna beekuu danda'u qabna tanaaf si dhaammanna muumicha ministeera
akka oromootti immoo oromoon tiyya balloon bashaashni tiyya haati haqaa abbaan haqaa ummanni sabni keenya akka bilisoomu barbaadu warri dantaa addaa sabarraan barbaanne warri sabmanni keenya nagaa yana duun isaan dhiite nagaa isaan boohuu barbaadu warra ijoolleen teenya dandeettii qabaniin baratanii dandeettii qabaniin akka dalagatan barbaadan warri qabeenyi keenyarraa abbaa akka taanu barbaadu oromoon qulqulluun maqaa oromootiin hin naggatanne tajaajila oromootiif bolola hin qabne ta qabeenya oromootiif bolola hin qabne ta ummanni si nagaumaan oolee nagaan bulee fi nagaa waan isaa naggadee reebamuurraa bilisa ta'uun dubbachuu carraaqachuu mirga dalagachuu abbaa qabeenya isaarra qabeenya ta'u kanama miraan miine akka ta'ee jiraatu barbaadu hundinuu qabsoon tun qabsoo qeerroodhaan dhufte qabsoota nama saraa keessatti eeggachuun nu laallatti jechuun hunda laallatti hararraa baafachuun qabnu if dagachuun qabnu tuffannee dhiisnee bira dabruun qabnu wanni tuffatan nama ulfeessitii yetti tajatteefu wanni tuffatan nama ulfeessiti tuffachuun taatu yeroodhaan dhaqqabu feesisa yeroodhaan irra dalaguudha feesisaa jechuudha tanaafu oromoo dammaqi wanni ni siin jeuf tanaaf kakaleessi fakkaatee sirra dalagu jira karraan tana immoo waan biraa irra dalagu jira tana sirritti beeknee dammeynee yaa'uu danda'u qabnaa ja oromoo wal dammeeysaa walii dabarsaa wal dhagayaa bakka jirtanii suduudni nuti qabnu Dr. Abiyyi fi tiim lammaadha dhumate irra wareegama kafaluu yoo barbaachise wareegama irra kafalla masaraa tana keessaa abbaan fadhe nu baasuun danda'u maboota abbaan fadhe masaraa tana keessaa nu baasuun danda'u abbaan fadhe Itoophiyaa tana bulchuurraa nu dhorkuun danda'u abbaan fadhe mirga sabaa sablammii eeguurraa nu danda'u keenyaatu diinaa wajjin keenya ka maqaa keenya himateetu diinaa wajjin nurra dalagu jira keenya ka diinaa wajjin nurra dalagu jiru lafa isaan jiranitti eeguu danda'u qabnaa jechuudha hinaaftuu bakka yuutuu bututtee deddeemtu ummanni namarraa dhorkuu danda'u qabaa jechuudha ummataas irraa dhorka hinaaftuu maraattee jira hinaaftuu fayyaan qabnee jira hinaaftuu dhukkubsattee jira hinaaftuu bakka yuutuu hinaaftee honga oromootiif dalaytu badii oromootiif dalaytu waan oromoo fokkisuu irra dalaytu oromoon namarraa dhorka jibbuudhaan itti duuluudhaan balleessuudhaan namarraa dhorkiti jechuudha balleessuu danda'u qabna shanee ennee kaane ummanni balleessuu qabna jee biyyarraa balleessaa jira jechuudha nulleen ala kanaa warra isii yaa tiimittaa naafteedha balleessuu danda'u qabna jechuudha ifumatti hin dhiisnu jechuudha nuti gunamarraa dubbannu akkana gabbaaneeti maqaa kaasne irraa dubbanna jechuudha abbaa sodaan nun qabnu Allah malee rabbii tokkicha malee tokko abbaan nuti sodaannu tokko hin jiru addunyaa tanarra ka kabajnuutu hedduudha ka sodaannu rabbii tokkicha kana malee خروي تنا نخيسة خايف نخيسة فود ماله نمني بدا تقول لي صدات شو كبدن نمني نصدات تقول لي نصدات شو كبدن خصدات شو كبدن ربي نخبج سين كبج نخبج واتاونا جيب دن تاتيت أمو خصدات نو خجبر ربي أنا وني نتصدات نو الدنيا ترى تكنجرتو تنافر روما خيسة يعني تيم التانا بتدا حق التيم الجراية شو كان فولا درج جبانه داتي سوار روما خيسة يعني كان يانا تنافو ورمو دمكو قبدن أمتا دكوبان ديم أمتا هنافان ديم أمتا دكوبسته هنافان تشغوته ديمو جرو ورّا خفاتي ورمو رد لغو جرو مقابل لي ورمو رد لغو جرو هميزني ورمو رد لغو جرو خانا بيتي كديناتي ورمون إفرا إيغو دندو قبديتو لفجرتو هندت بكا جرتو هندت تانا سرت بيغو دندو قبنا قلتوما قبسا كنتا أفان ورمو أفان في النهاتو إتانا أبتدا afaan oromoo afaan federaalaa ta'u gaafa jawsan amaara nukkaasaa ture afaan oromoo afaan federaalaa akka ta'u barbaadeeti miti ittaana abteedha no amaarrika afaan oromoo afaan federaalaa taane jechuudhaaf nukkaasa oromoo immoo gara biraatiin afaan oromoo afaan federaalaa akka nu ta'u maqaa barbaannuuf isii tanaan nu hammachuu barbaada nu sobachuu barbaada asii immoo amaara nukkaasu jira akka waan tanaan nu dura dhaabbatanii yaa'ii godhan isini galaa dubbii jechuu jira asi oromoodhaan akka nama sabboonummaa qabuutti fakkeesseeti if jala nu oofa anna oofuun danda'u maqaa waan inni yaadu beekuuf nama if jala oofa nama sobeeti if jala oofa sabboonaatti fakkaatee jechuudha asi immoo amaaratti kaasa oromoo irratti amaara kaasa afaan oromoo akkatti afaan federaalaa ta'uu qabu jira
سندرا وجين درا يقلمته وجين درا قافا فان ورمو أكتي فدرالة توق أباد أبدا هنتاو أو مودا الرومان سفودي الرومان دليل انتاتو قدابو قرباسين جنو ددي شنافته وتك جاچا تورته كسره غلانا وهرملات ددي شنافته اولي جاچا تورته ددي اكشنه خافتتي اكسره خافتتي اكشله خافتتي اولي جات نغبا نغديسا اتو ايغي اول قبدو جاچا تورته ددي afaan oromo aboo gurbaa arrafuute arrailti ilmoo dhaluun hin danda'amu gadhaaboo akkatti ilmoon uumamtu jira guyyaa rabbi fadhee ilmoon uumamtiti suutuma deemimee amma jaartumatee gammachiisisin jennee si dadhabne jechuudha ammuma naa dhalatu malee jettee afaan oromoo afaan federaalaa ta'e sabboonaa nu fakkaattee nu gowwoomsuu haatee jechuudha maal godhu jirta oromoon afaan federaala godhachuu deemti amaaraan if dhaqqabaa dhoorkaa dubbii tanaa jechaati amaaratti himaa turte jechuudha قافز اللي كانوا سيدرو دابن سيفيتي ميخي يا دلوتا شنيدا سيفيتي ميخي كانوا سيدرو دابن سني ربينه ديم جارتو مغم مچيس ملي امان تن يرون الروم فودني الروم دلون انجرتو اوفوليشن بيريد انجراچو قبا ربين كله دافي وانت تيتله ولي في دغبا غويا قبا يو غرتل فويتله باتي سغل ترو قبدي يوخي باتي تربه ترو قبدي تقات باتي تربه دما باتي سغل اگچو قبا اوبسا فيسي سا دابو الروم فوتيتو الروم تلمون اندل سيني خجارتين انجيني جنتي دابو بابي خن الرئيس الروم فان رومو فدرال يونغون سيدي نان جيني ني جنسي خدچا تريچو نديت akkatti afaan oromoo godhani jira afaan federaalaa godhani jira akkatti godhan san arra injiinar Taakkalee Uumaadhaa eegale congratulations jennaan jechuu oromoo hundan injiinar Taakkalee Uumaatiin congratulations jenna jechuu team Lammaadhaan congratulations jenna muumicha ministeraatiin congratulations jenna maaliif afaan oromoo afaan federaalaa godhuudhaaf dura afaan oromoodhaa handhuura biyyattii keessatti mana barnootaa hundattuu barachuun eegalamu qaba jechuudha that is how it is osoo qofoon kaayenne qabattoo ni dhatan yaa jaarsa dullacha shaneedha osoo qofoon kaayenne qabattoo ni dhatan dura qofoo kaayataniiti eegas qabattoo hidhatan akkitti waa dalagamuu jira wallaaltaniiti miti oromoo rakkaastanii nu cabsuudhaaf ummata gowwaadha isaan walirra duulanii ummata gowwaadha walirra bobbaanii jattee walirra kaastee wal dhoysista kijibuma uumtee wal nyaachista wadeemtu tanaa miti jeen diduu jechuu haqnitti waa dalagan tartiiba qaba jechuu maqaan nama islaamaa ta'eef keetuma utaalee za'an salaataa geesse jee xullub jee salaata hidhachuun danda'u uda'achuun qabaa jechuu adeemsa udaa irratti ammas tartiiba uda'achuudhaa eeggachuudhaan qaba miilarraa uda'achuu eegaluu hin danda'u jechuu akkatti eegalan qaba tun nama islaamaatiif akka likki galtuufi ni mujjira bifa kanaan salaata maqaan salaatuuf nama islaamaatiin hin salaata shaadaan qaba ibadaan godha dirqama rabbina kanne salaata maqaan salaatuuf salaanni ga'ee jeetu badidichaa dhufe Allahu akbar jee salaata ni dhadhu udaa guutuu qabaachuu kiyya ifiin gaafadha udaa kiyyaan guuttadha jechuu udaa guuttadhummaas miilarraan eegalu bakkaan irraa eegaluun qabaa jechuu dura harka kiyyaan akka gaariin lash godhee dhiqee tartiibaan akkasi miila dhaqaa jechuu isin xullub jettanii wanni ceetaniif nu hongeessudha namichi udaasaa miilarraa eegale salaanni isaan jiru nagooma ol ka'ee gattaa'ee ol ka'e malee tartiiba salaataan eegganne jechuudha heera salaataan eegganne adeemsa salaataan eegganne afaan federaalaa guyyuma tokkotti abiyyi arraangoo qabate maaliin abiyyi gufuutti taanee kuffisna ajandaa joo yoo yaade maal akka taana abteetii fi tiimittaana abteetti yooniin maaliiniin abiyyi kana chaalenji godhaa yaade afaan oromoon federaala akka taatuuf feeti tanaaniin isa dhawa ministerota embassy khakaya kanaaniin isa dhawa bakka silxaanaa takkanaa tanaaniin isa dhawa finfinnee tan amma oromiyaa jala deebisuun dandeenye tanaaniin isa dhawa waan hedduun kaayyadhaa jechuun yooniin akka ittaanaa habtee kanii yaadu taate akkasaatti maaliif karoorri kiyya abiyyi guffisuudha
abiyyi irra nama kaasu yoo taate maali abiyyi irratti wanni ma oromoon feetu ta abiyyi irratti yooniin tuule oromoon abiyyitti jibbaa deemtuu jeetiin lafa kaayyadhee saniin irra bobba'aa jechuudha. Ittaanaan tana gara dalagu jira. Tiimittaanaan isa qofaa miti tiimiinsaa tana dalagu jirti. Warri kiraan manarraa kafalamuu fi warri niiraan kannan tuutun dalagaa jiranii bar they are paid namni kuuli dalagannee gallaa minuti isaan ta'anii tana dalagaa maallaqa fudhachuu jira. Maallaqaan dalagu jira waan kana. Isaan kun duuba kufaatii tanaaf kufaatii Dooktar Abiyyiif waan kana dalagan jechuudha. Arraan tanaaf Finfinnee keessatti afaan Oromoo mana barumsa hunda taa baratamu jechuun tarkaanfii takka afaan federaalaa afaan Oromoo godhuudhaaf fudhannee ta'ettu dhibbarraa dhibbatti ilmi Oromoo hundi hubachuu qaba jechuudha. Akkatti tartiibatti waa dalaganii jira jechuudha. Mana barnootaa keessatti sabaa-sablammiin hundi afaan Amaaraa afaan federaalaa wanni ta'eef bar Amaarri afaansaa funya qurqurin nu barsiiseeti. Kadhannee baranne afaan Amaaraa dirqin nu barsiisanii. Keenya barachuu nu dhorkanii mana quraanatti bar kasaaniitiin nu barsiisaa turanii. Keenya barachuu nu dhorkaniiti kasaaniitiin nu qaraasisaa turanii miti. Maaliif? Akkatti kanaan malee Oromoo fi sabaa-sablammiin biyyattii keessa jirtu hundi waliin galle taasisuuf. Akka nuti kana malee waliin galle nu godhuudhaaf. Hay afaan qabdanii afaan keessaniin baradhaa wayi nun jenni. Afaan ittiin nu gabroomsuu barbaadanii ilaa baadiyyaa hundatti haa hu lee lu jecha haywoota keenya haadha teenya hunda kanafin masarata timirtiidhaan qaraasisaa turan baadiyyaa hundatti faanusaa fi lambaadhaan. Faanusaa fi lambaadhaan. Maaliif? Ittiin nu gabroomsuu maqaa barbaadaniif. Afaan keenya maas ittiin nama gabroomsuu barbaadullee baanu heddummina keenyarra afaan federaalaa godhachuudhaaf nu qofa osoo ta'in namni biraa sabaa-sablammiin biraalleen ta afaan keenya dubbattu jiraachuu danda'u qabdi jechuudha. Guraageen afaan keenya barachuu feeti haa barattu mana barnootaatti. Tigreen afaan keenya barachuu qabdi haa barattu mana barnootaatti. Manuma barnootaa hunda keessattuu afaan Oromoo gubarame booda maalta afaan federaalaatta afaan egzaamarratti sabni hundi fudhatuta akkuma qixa Amaaraa gatii qabaatee keenya kunis afaan federaalaa ta'e akka addunyaa tanarratti bakka dalagutti akka dalagu taasifama. Tarkaanfii takka biyya tana injifachuudhaaf afaan federaalaa godhuudhaaf fudhannee jechuudha. Tanaaf tiim dulloonni shaneedha. Oromoon Oromoo akka isin hin ta'in isin bartee jirti. Dhimma Oromoo irratti arraa booda aktiivistii Sidaamaa taatanii jirtan. Aktiivistii Oromooti miti. Xabaqaa Sidaamaati isin. Xabaqaa Geetaachoo Asaffaati. Isaanumaaf dalagaa. Nuti Oromoon teenya ni dalaganna. Baga immoo isin barre. Baga warra nuuf falmu ta'uu keessan nu sobuu barbaadu keessan isinirra dhaqqabne. Baga warra nu quuqamu fakkaachaa diina nu baay'isuu turuu keessan isinirra beeyne. Yaa warra afaan Ingilizanyaatiin barreessee addunyaadhaaf facaasu. Yaa warra hoogganaa Oromoodhaa ka addunyaa nutti jaalattu fokkisuudhaaf afaan jaraatiin barreessee addunyaa guutuudhaa gadhiisu. Baga diina keenya kafira fakkaatee nu hongeessuudhaaf hojjetu ta'uu keessan isinirra barree isin jalaa hafuun teenyuu jechuudha. Ilaa maayyiidhaatti. Ilaa maayyiidhaatti. Maayyiirratti naannoo Amaaraatti beekamee jira kunoo. Dhugaan akkanan nama harkaa baati. Naannoo Amaaraatti Police Commissioner tichi himee jira. Maal jeeni? Rakkoon naannoo Amaaraadhaa ta ilmaan Amaaraa wal jeesan ta'uu himee jira jechuudha. Maal taatan gaayaa tiim shane, tiim ittaana, tiim dulloota mee maal taatan ammaan tana? Tiimiin naftanyaadhaa, tiimiin Oromoo keessaa dalaydu abinniif. Jarri kun abinniinis wal quba qabaachuu isaanii sodaan qabaatina ni dalaga gochi. Geetaachoo Asaffaarraa maallaqa fudhatu. Dooktar Caammee wajjinis ni dalaga. Kaayoon isaanii biyya tana mootummaa cawumsaa jedhanii cabsanii Abiyyi harkaa fuudhanii aangoo keessa waliin seenuudha. Hanga tanan harkannetti isaanii na dabatan. Hongeessuu Oromoodhaaf barbaadan. Tanan sirriitti Oromoon tiyya dammaquu qabnaa jechuudha. Tanaaf lafeerra qabsoon tun qabsoo dhaaba kamiin dhufee fi waboo kamiinuu dhufee miti. Qabsoon qabsoo qeeroodhaan dhufte. Hoggansa qeerootii fi bilisummaa qeeroodhaan dhufte. Joolleetti laamshooytee jira eeguu danda'u qabna. Oromoon dammaquu danda'u qabna. Warra mootummaa cawumsaa barbaadu kun adawwii Oromoodhaati. Diina Oromoodhaati. Warra ilmi Oromoodhaa Isaayaas Afawarqii gaafa Abiyyiin Isaayaasii hojii araara uumu.
warri mormaa ture ittaana haftee kana faadha tiima shanee kana maaliif morman Tigreen Isaayaas miidhaa Abiyyiitu humna harkachaa deemaaf lolaa turan sirriitti hubachuu danda'uu qabna jechuun waan jarri kun barbaadu lafee isaanii ta duubaa beeyna nuti akkatti isaan yaadan wahuma inni dalagu hunda irratti wanni amma Nobel Prize kan harkanneef even Nobel Prize Abiyyi fudhata jechuudhaaf afaan Ingiliffaatiin barreessaniiti warra Nobel Prizeetiif erganii jiran ittaana habteetiif Tsaggaayee Araarsaadha tiimiin kun afaan Ingiliffaatiin waan Sidaama keessa deemu jiru ergan jechuun Nobel Prizeetti hangan takka jarri ammeenya qaba tiimi ittaana habtee kun dalagaa jiran jechuun afaan Ingiliffaa akka jirutti barreessanii bakka adda addaatti erganii eegas Facebook isaanii irra maxxansan maaliif hongeessuudhaaf badhaasni inni hirkatu kun daranuu Oromoo beeksisaa deema kan Oromoodhaa siifin qabsaa'aa jee hundi Oromoodhaa miti kan Oromoodhaa siifin quuqamu jira jee hundi Oromoo hojii isaatiin adda beek waan Oromoo irratti dantaa Oromoo irratti ni miidhama ko Oromoo kun waan Oromoodhaa qabee diinaan kan nama Oromoodhaa beekamaa addunyaan hundi dinqisiifatu akka xiqqaatuuf qabee maqaasaa waan ammeenyaan barreessee addunyaadhaaf hin ergu tana godhaa jiran jarri tana sirri beeku qabnaa jechuudha hattummaa jarri kun itti jiru tooftaatti jarri kun kuffisuu barbaadan sirri beeku qabna gaafa Amaaraatis akkanumatti himaa jiran laalaa viidiyoo kana waan Amaarri jedhe isiniifin fassara warra afaan Amaaraa isin dhibu yoo jiraate poolis koomishinara inni kuni naawsa daawwadha maaliif waan Amaarriinis jechaa ture ni beeytan waan diinni Dr. Abiy jechaa ture ni beeytan waan warri Oromoon akka milkooytu hin barbaanne jechaa tures ni beeytan waan amma immoo poolis koomishinartichi naannoo Amaaraadha mana marii naannoo Amaaraatti ummata hoggansa jirani hunda hoggansa haaree filameefis gadduulleen achi jira jarri kaan hundi achi jiran hoggansa Amaaraa kan naannoo Amaaraa hundaaf mana mariidhaatti wali qabee poolis koomishinartichi dabarsee jecha achirratti dhugaa lafa kaa'ee jira nama waa hubatuuf daawwadha akkami kan challisaa teetunu ga'uuf deemtee geree jetteeree taaboree galaaf tabbaal matti dabaree akkami kan challisaa teetunu ga'uuf deemtee geree viidiyoo tul bakka lama baname tokkoon cufa all right كنا داود እንዴት ነው ለምን ቶሎ አይገለጽም የሚል ነው ምናልባት እዚህ ያላችሁ ብዙዎቻችሁ እንደምትረዱት አንደኛ ይሄ ጉዳይ ሲፈጸም በብዙዎቻችን ዘንድ እንዲህ አይነት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ጥርጣሬም ግምትም አልነበረም እውነቱን ለመናገር እንደ ሰው አሁን እንደ ሰው ነው የምናገረው እንደ ፖሊስ ሳይሆን hogguu wanni kun uumamu akka ummataatti fi akka poolisaattis akka namaattillee hogguun dubbadhu dhimmi kanaa kun rakkoon akkanaatun Itoophiyaa keessaa naannoo Amaaraatti ni uumamti jedhee tasuma yaannee jechaa jira ወንድሞች በወንድሞች ላይ እንዲህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ይፈጽማሉ የሚል ጥርጣሬም አልነበረንም ይሄ ግልጽ ነው ኦቦሌይሰረቲ ajjecha naasu dhabeenya takkanaatan ni raawwata yenne shakkaatu man turre maal jechu raawwatan jechuudha beekame ወንድሞች በወንድሞች ላይ ይሄን የመሰለ ጭካኔ የተሞላበት ግድያ ይፈጽማል ብለን አላሰብንም እያለ እኮ ነው የአማራው ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ አበራ በተናገሩት ላይ በአማራ ክልል ምክር ቤት ላይ ከየዞኑ ከየቀበሌው ከየገጠሩ በመጡት የምክር ቤት ተወካዮች ላይ ያደረጉት የንግግር ነበር የፖሊስ ኮሚሽን መጠነኛ ሪፖርት ሰጥተዋል በዛ ሪፖርታቸው ላይ ነበር ይሄን የተናገሩት
ሪፖርት ኢሳኒ ሰኒረዋን ከነቱበተን ጀቹ ወንድም በወንድሙ ላይ ኦቦሌይሰረት እንዲህ አይነት ጭካኔ የሞላው ግድያ አጀቻ ናሱ ደበኛ ተከና ተገረጀበኛ ተከና ኒራወተ የነነ እንዲህ አይነት ጭካኔ ያለው ግድያ ወንድም በወንድም ላይ ይፈጽማል ብለን መቼም አልጠረጠርንም አላሰብንም ጃ አዳምጡት እስቲ ከአንደበቱ በዛ የተነሳ ወንድሞቻችንን ሳናድን ቀርተናል። ይሄ ያሳዝናል። በታሪካችንም በብዙዎቻችን ዘንድ እንዲህ አይነት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ጥርጣሬም ግምትም አልነበረም። እውነቱን ለመናገር እንደ ሰው አሁን እንደ ሰው ነው የምናገረው፣ እንደ ፖሊስ ሳይሆን ወንድሞች በወንድሞች ላይ እንዲህ አይነት ጭካኔ የተሞላበት ተግባር ይፈጽማሉ የሚል ጥርጣሬም አልነበረንም። በዛ የተነሳ ወንድሞቻችንን ሳናድን ቀርተናል። ይሄ ያሳዝናል። ወንድም በወንድሙ ላይ ባደረገው እንዲህ አይነት ጭካኔ የተሞላ ግድያ ባለመጠርጠራችን ያደርጋል ብለን ስላላሰብን ወንድሞቻችንን ከሞት ማዳን ተሳነን። ኦቦሌይሰረት አጀቻ ከናኒ ራወታ ተገረጀበኛ ከና ተስላሸኔን አራንተነ ዶክተር አብይ ጎዱ በርባዱ የቹዳ በር ተስላ አራንተነ ሸኔን ለማ ጎዱ በርባዱ ተስላ አራንተነ ሸኔን ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ጎዱ በርባዱ ተስላ አራንተነ ሸኔን አዲስ አረጋ ጎዱ በርባዱ ተስላ አራንተነ ሸኔን ነመ በክቶታ ኦሮሞዳ ከገረገራ ጎዱ በርባዱ ሁንዳው ኒጎዳን ጀኔ መቃ ያድኒፍ ጃነምችን አኖ አማራ ፖሊስ ኮሚሽነር ትቺ ኦቦሌየን ከጄ ሰንሰን ዶራ ኦልቹን ደንደኘኑት ማለቹ ኦቦሌይሳ ጄሴ ኑለን ሸኩ ደቡ ከኛፍ ኦቦሌየን ከኛ ጄፈሙራ ኦልቹን ደንደኘ ቻጅራ ለገይፈዳ በታሪካችንም ስናስታውሰውና ስናፍርበት እንኖራለን። ያ ከሆነ በኋላ እውነቱን ለመናገር ጉዳዩ እየተፈጸመ ያለ በቀተ ነቢራ ኩቱን በርባዱ በታሪካችንም ሴናደቲ ያደቻቲ እትቃንፈቻ ጅራቹ ቴኛጄ አከውመታ አማራት ሴና ኦቦሌይሳ አንጎዳፍ አጀሴ ተነ ያደቻቲ እትቃንፈቻ ጅራቹ ቴኛ ምሁር እንዲህ ነው የሚናገረው። ወንድም ወንድሙን በጭካኔ በገደለ ጉዳይ ላይ በታሪክ ይሄን ነገር ስናስታውስ እንከርማለን፣ ስናፍርበት እንኖራለን ነው ያለው። በሌላ ላይ ጣት እንቀስራለን አላለም። ያላደረጉ ሰዎችን ጉዳዩ የተሰራው በእኛ ነው፣ እኛ እናፍርበታለን። እኛው ታሪኩን በመጥፎነቱ ስናስታውሰው ለዘላለም እንኖራለን ነው። ይሄን የተናገረው የአማራው ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር ነው። ይሄንንም በሉ ግደሉታ፣ ይሄንንም እንዳትገሉት። ይሄንንም አሁን የዶክተር አብይ ተላላኪ ነው እንዳትሉት። መቼም የእናንተ ነገር አይታወቅም። እዚህ ጋር ሲላችሁ እዛ ጋር ነው የምትሉት፣ እዛ ጋር ሲላችሁ እዚህ ጋር ነው የምትሉት። አሁን ይሄንንም የዶክተር አብይ ተላላኪ ነው በሉታ። እንግዲህ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽነር አቶ አበራ ናቸው ይሄን በቃላቸው የተናገሩት። ለዘላለም ይሄን ታሪክ እናስታውሳለን፣ ለዘላለም ይሄን ታሪክ እናፍርበታለን። ወንድሞች ወንድሞችን ይገላሉ ብለን ስላላሰብ የሞቱብንን ወንድሞች ማዳን አልቻልንም። ወንድም ወንድሙን የገደለበት አሳፋሪ ተግባር ስናስታውስ እንኖራለን እኮ እያለ ነው። ስለዚህ በሉ ግደሉታ፣ ይሄንንም አጨብጫቢ ነው በሉታ፣ አለቅላቂ ነው በሉታ። እውነት የተናገረ ሁሉ አጨብጫቢ ነው ማለት ማታፍሩ እፍረተ ቢሶች፣ እውነት የተናገረን ሁሉ ተላላኪ ነው ማለት ማትፈሩ የተላላኪ ልጆች፣ እውነቱን የተናገረው ፖሊስ ኮሚሽነሩ ለማንም ብሎ አይደለም፣ ለህይወቱና ለፈጣሪ ስል ነው፣ ለሞቱት ሰዎች ስል ነው። ይመጣላል ገዳይ ጀግና ብለን የምናወድስበት ጊዜ ነው እያለ ሲያሸማቅቅህ ይኖራል። አዳምጡት። ሴናደት ያደችው ፍተኛጄ እትለ ቃንፈችው ፍተኛጄ ኦቦሌይሳ ጄሱዳን ሴናተኛ ከይሰት akka zalaalam itti qaanfannuuf itti yaadannuu nu taasistii warra hasilaa obboleessa ajjeeseen jeena jee faarsuufillee dhaamsa qabaa jechuun dhageeffadhaa waan inni jedhu. እኔና መሰል ጓደኞቼ በአሳምነው ቢሮ ለስብሰባ ጠርቶን ስለነበረ እዛ ውስጥ ቁጭ እንዳልን ተከበን በዙሪያችን ተኩስ እየተካሄደ በተቻለ
ኢሳፊ ሸሪከ ሳቱ አሳምነው ጽጌዳ ፖሊስ ኦፊስ ሳት ያሜቲ ኢሳኑማው ትመርሴ አጀሱዳፍ የቹ ሎሊ ገገፈማ ቱረ ኢሳን ኩን አካ አጀጀን ከኒኔ ፈችቲ ደ ቱረ ያሜ ኦፊስ ሳት እንች እንጅሩ ራሳቸውንም እግዚአብሔር ነው ያወጣቸው ማለት ነው። ጠርቷቸው ነበር አሳምነው ጽጌ በቢሮ አስቀምጧቸው አስከብቦ አስይዛቸው ነበር። ከዛ በኋላ ነው የተረፉት። ነገ ይፈዳ አለን መጠን ግን ሞባይል ስልኮቻችን በእጃችን ስለነበሩ ከሚመለከታቸው የክልላችን የጸጥታ አካላትና ከፌደራል መንግስትም በተለይ ደግሞ በቴክኖሎጂ እንዲያግዙን ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀምሮ መረጃ በመለዋወጥ ከዚህም በላይ የከፋ ክልላችንን ምናልባትም ሊያፈርስ ወደሚችል ይሄድ የነበረን ሙከራ ለማክሸፍ በቅተናል። ይሄ ምናልባት ለዛሬው የምክር ቤት ሪፖርት አይድረስ እንጂ ቅድምም ሪፖርቱ ላይ እንደተገለጸው ወደፊት በሰፊው የተያዘ ጉዳይም ስለሆነ ተጨባጭ እውነታዎችም እያገኘን ስለሆነ በብዛት በጉዳዩ ላይ ተሳትፈው የነበሩት በህይወት ከሌሉት ውጭ ደግሞ በህይወት ያሉ የያዝናቸው ስላሉ ዝርዝር ሪፖርት ይቀርባል። በመሆኑም በዕለቱ ወንጀሉን የፈጸሙት አካላት በተለያየ አቅጣጫ ወንጀሉን ፈጽመው የወንጀል ኤሪያውን ወይም አካባቢውን ለማስፋት ሙከራ እንዳያደርጉ በተለይ በባህር ዳር ዙሪያ መውጫ ማምለጫ ይሆናሉ ብለን ያገመትናቸው ቦታዎች ላይ ተገቢውን ትዕዛዝና መመሪያ በመስጠት ለጀግኖች እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው እውነታን ነው ማለት ነው። አሳምነው ጽጌ እችት ኢሳያሜቲ መነከይሰቲ መርሴ ካዬ ኢሳን ከነጀ ኢነጀስኔ አለራሞ ዶክተር አምባቸው ፋጄሳ ጅራይቹ ስልኪ መቃር ካቀበኒፍ ቴሌፎን አነከሲት ኢሳን ኩን ፖሊስ ኮሚሽነር ችኩን ቢልቢሉዳን ቴክስት ጎዱዳን ከራ ኢሳን ኢትባፈቹ ደንዳኒ ፊ ከነውንደ ባርዳሪ ፊናኖ ሲቱን አከይ ደምቴ ነምቶ ኮሌን ኢምባኒ ታሲዙረት የኪኹን ወሪ ወጀተን አከምባኒ ታሲሰን ኢሳን ወጉ ሰመና አሳምነው ኦፊሳ አሳምነው ጽጌ ከይሰ ቀበመኒ ታአጅረኒ የቹ ከዚህ በላይ መረጃ ምን አለ? ተናኦል ዱጋም ማልቹ ጅር ምን አለ ከዚህ በላይ መረጃ? የፖሊስ ኮሚሽነሩ ራሱ እኮ ታግቷል። ባሳምነው ቢሮ ተጠርቶ ተከቧል። ከዛ ነው በቴክስት እንዳውን አሁንም ይሄንን አብላሉታ ጸጉር ሰንጣቂዎች አሁንም ኑና ይሄን ኧረ የተፈረከደው በቢሮ ከታከደ እንደ ስልኩ አልተቀማም ለማለት ትችላላችሁ። ይሄን ነገር ፍጠሩዋኑና በዚህ መቼም እውነት መቀበል የማይችል የቀና አእምሮ ጤናማ አእምሮ አይደለም። ሰሙን ይናፍቱ ሰሙ ፈያ ቀብዱሚት የሚቀና አእምሮ ጤነኛ አይደለም። ለማመን ይቸገራል። ሁሌም በአማራ ክልል ወንድሙን ገሏል። ፖሊስ ኮሚሽነሩ ይሄንኑ ነበር ያስቀመጠው በግላጭ። አሁንም ለመያዝ የሚሄዱ እንዳሉት ፖሊስ ኮሚሽነሩ ተናግሯል። ለፌስቡክ አርበኞችም እንደዚህ መልእክት አስተላልፈዋል ፖሊሱ። አዳምጡት ትንሽ። ፖሊሶቻችን ምስጋና ይግባና ለልዩ ኃይላችን ዘንዘልማን ታውቁታላችሁ። በዛ አንድ ልዩ ኃይል አለን። ሌላውም መደበኛውን ፖሊስ በከተማው ውስጥ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመዝጋት ዋናው የወንጀል መሪ የነበረው ከተወሰነች ዲስታንስ ወይም ከተወሰነች ርቀት በኋላ ሳይሄድ መኪናውም አብረውት የነበሩትም ተመተው እሱም ለተወሰነ ጊዜ ተደብቆ መጨረሻ ላይ ማምለጥ አቅቶት የሆነውን ታውቁታላችሁ። ዋና አሳምነው ጽጌዳ ዱበቻ ጅራይቹ አሳምነው ጽጌዳ ማይረት መኪናዳን ባፈቹዳፍ ከ ኦሶ ዴሙ ቀበሜ መኪናዳፍ እንኒስ ወሊን ዳወመኒ ጢቆ ዳወሜ እንሌ ነገስ ቦደ ደደበ አቺ ቦደ ዋን ቴኒ በይተኒ ያያቹ ደማሊፍ አከ ጨርቂ ቢሻን ከይሰ ሴንቴት አፈሜቲ አጄፈሜ ድሬረት ዲፈሜ ጄ ዱበቹን ፌኔ ዋን ቴኒ በይተ ወንኒ ጄፍ ተናፍ ረኩቴቹ ይታወቃል። ወንድም ገዳይ እሱ መሆኑ ይሄ ወራዳ ተግባር ነው። አሳፋሪ ተግባር ነው። በኢትዮጵያ ታሪክ ወንድሙን የሚገል ለስልጣን የሚገል ወራዳ የተፈጠረበት ቦታ ነው። አሳፋሪ ተግባር ነው። አሳፋሪ ተግባር። እንግዲህ ይሄን እየተናገሩ ያሉት ፖሊስ ኮሚሽነሩ ናቸው። ፖሊስ ኮሚሽነሩም ደግሞ ይሄን በሚናገሩበት ጊዜ ተጨባጭ ማስረጃዎች ስንት ሰዎች ታስሯል፣ ስንት ሰዎች ተለቋል፣ ስንት ማስረጃዎች ተደርጓል፣ ስንት ምን ተደርጓል የሚለውን ነገሮች ሁሉ አጣርተው ጨርሰዋል። ገዳይን ጀግና እያሉ የሚያወድሱ ሁሉ
መንግስትና ህብረተሰቡ እንዲቃወማቸው መልእክት አስተላልፈዋል። አዳምጡት። ተጫውቷል የፖሊስ ኃይሉ ይሄ ግምት ውስጥ መግባት ይኖርበታል። ምልሱም ልዩ ኃይል አዲስና አሮጌ ማለቱን እንተውና በተለያየ ምክንያት ከሰራዊቱ ተገድሎ የነበረ ግን ደግሞ በኋላ የተመለሰ ኃይል አለ። ያም ኃይል ቢሆን ሳይገባው በተወሰነ ደረጃ ስምሪት ላይ የነበረም ስለነበረ ነገሩ በዚህ መንገድ ነውና ብለን ካስረዳን በኋላ ላለመተባበር በመወሰን እርስ በርሱ እየተደዋወለ በህዝባችን ላይ አንተኩስም በማለትም ወሪ አሳምነው ጽጌን ሌንጂሴ ሚሊሻን አሬኒ ዱራን አከመሌ ዋውበቴ ሎላኸለን ኢሳን ኩን ቁነመኒቲ ጀሪ ኩን ከነጎዱ ዴማቲ ዱቢንቱን አከናሚት ጃኒ አሳምነው ጽጌቲ ፊ ወረ ሆኮሮ ኡሙ በርባቱ ሰንጀላ ዲደኒ አፈንጀቹ ኡመተ ኬኛ ረቲ ቀዌን ዶይኑ ሂነጀስኑ ኡመተ ኬኛ የቹዳን ጀላ ሀፈን ኤነ ኡነታው ስለዚህ ነሙቱ ዳወዳ ፌስቡክ ከየረቲ ፌስቡክ ጎዴቲን ጅራ ነሙቱ ዳወቹን ይደንደይሰኒ ዱጋን ጅሩ ኸዱማ ዱጋን ኡና ያለው ኡነታ ይሄ ነው። ማንም ሰው ሊያዳምጠው የሚገባ ቪዲዮ ነው። ያው ከአንድ ሰዓት በላይ ስላወራውኝ አገር ቤት ላሉ ሰዎች ለአውርዶ ለመመልከት ይከብዳቸዋል። እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ወረብ የጅረኒፍ ዛአተ ካውሊን ዱበደ ጅራ እቲ ቡስወኒ ደገይፈቹዳፍኒ ኡልፋታ ኢንሻአላህ ቦርዋን ጅሩ ላለቲ ገደቻና ወሪ ላማት ከነና ወጅ ቱርተን ፊና ወጅን ሼር ጎዱዳፍ ኢንቫይት ጎዱዳን ዋውንዳው ናወጅን ወጅቻ ጅርተን አኒን ዱበደ ኢስኒስ ናወጅ ደለጉ ጅርተኒ ረቢ የቸ ገለቶማ ገለኒ ኸይሰን ጀነቱል ፊርዶስ አተው ብሊሱማ ኦሮሞ ዳቲ ፊ ፋይዳ ኦሮሞ ሁንደ ኸይሰቱ ረቢ ጅሩዳን ኢስና አገርሲሱ ረቢ ነኡሜ ኸይስኑሜ ከጉያ ቦሩ ፉለሳ ዳበኑ ጀቻን ኢስን ጃለዳ ጉያ ጋሪ ቀባዳ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።